Nagaaniif araarri Waaqayyo Abbaa isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota koo har'a kutaa sadaffaa bara waldaa kiristaanaa jedhu jalqabna. Egaa jalqabatti hiikoo waldaa kiristaanaa ilaalla. Waldaan kiristaanaa jechuun maal jechuu akka ta'e. Amantoonni yeroo jalqabaaf biyya Anxookiiyaattidha kan isaan kiristaanota jedhamanii waamamutti ka'an. Ergamoota boqonnaa 11:26 amantoonni yeroo jalqabaa Anxookiiyaatti kiristaanota jedhamanii jedha. Kiristaana inni jedhu kun Kiraayist yookaan immoo Kiristoos isa jedhurraa dhufa. Hordoftoota Kiristoos akka Kiristoositti warra jiraatan jechuudha. Kiristaanota jechuun waldaa kiristaanaa inni jedhu immoo walitti qabama kiristaanotaa jechuudha. Yeroo baay'ee wanti nuun galle jira. Waldaan kiristaanaa mana nutti fakkaata. Mana. Waldaan walitti qabama yeroo ta'u, kiristaana inni jedhu immoo amantoota jechuudha. Iddoo walitti qabama amantootaati. Bara kakuu moofaa mana qulqullummaa jedhamu ture. Manni qulqullummaa kun immoo bara kakuu haaraatti akka duraa Qorontoos boqonnaa 3:16 isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taataniin beektanii hafuurri qulqulluu isin keessa buufatee akka jiru. Namni mana qulqullummaa Waaqayyoo balleesse Waaqayyo immoo isa balleessa. Innis isinii jedha. Argitanii manni qulqullummaa dhagna keenyadha. Qaamni keenya kuni Waaqayyoof mana qulqullummaati. Iddoo bultii Waaqayyooti. Waaqayyo hafuura isaatiin nu keessa jiraata jechuudha. Waldaan kiristaanaan jennu garuu iddoo walitti qabama kiristaanotaati. Waldaan walitti qabamadha. Kiristaanonni immoo duuka buutota Kiristoosii. Kanaaf dunkaana mana isatti walitti qabamnu miti. Waldaa jechuun nudha. Kiristaanota jechuun nudha. Waldaan tokkummaa keenya agarsiisa. Mana koo taa'ee yoo waaqeffadhe rakkina hin qabu maal rakkina qaba jedha namni amma si'anaa. Sooshaal miidiyaa irraatii haa ta'u televezyiinii irraatii haa ta'u mana isaatti guyyaa sanbataa mana isaa oolee TV wajjin waaqeffataa yoo oolee rakkina qaba jedhee rakkina qaba. Sababiin isaa waldaa jechuun walitti qabama amantootaati. Amantoonni walitti dhufanii waldaa uumu. Baay'ina namootaa jechuudha. Tokkummaa jechuudha. Tokkummaan si barbaachisa buleessa koo. Kanaaf waldaanii walitti qabama amantootaati. Egaa ijoo guddaan bara waldaa kiristaanaa keessa jiru gooftaan Yesuus Kiristoosii kakuu haaraa jalqabe gaafa dhalatee jenneerraa bara yeroo qoqqoonnu kakuu haaraan isa sadaffaadha innee achiitii bara kakuu haaraa kana keessa immoo wanti guddaan jiru bara waldaa kiristaanaati. Akka bara guddaa tokkotti fudhanneerra waan ta'eef waldaan kiristaanaa kun guyyaa 50ffaatii jalqabee gaafa hafuurri qulqulluun bu'uutii jalqabee hamma waldaan ol butamtuutti kan jiru bara waldaa kiristaanaadha. Barra amma keessa jirru bara waldaa kiristaanaati. Egaa waldaan kiristaanaa edda lafarratti hundoofteetii amma yeroo kanaa jechuudha gara waggaa 2025 jalqabna jechuudha. Waggaa 2000 ol turteetti barri waldaa kiristaanaa. Yoom akka xumuramu Waaqayyotu beeka. Akkattuutti dhufa waan ta'eef. Gaafa Yesuus dhufee ol butamnu sana barri waldaa kiristaanaa dhaabatee bara gara biraa jalqaba. Egaa akkaataa nuti itti qophaa'uu dandeenyuttan isinitti hima. Akkaataa bara keenya kana keessatti qophoofnee masiicha eeggannoodha kan inni isin barsiisu waan ta'eef ijoon dubbii koo bara waldaa kiristaanaa kana keessa barri kun bara dhumaati. Barri waldaa kiristaanaa bara dhumaati. Dhala namaatiif jechuudha. Barri araaraa yeroo itti raawwatamudha. Kanaaf yeroon qalbii diddiirrannaa keenya ammadha. Barri ittiin qophoofnee gooftaa keenya simachuu jennu ammadha. Gooftaan dhufee jennaan bara sodaachisaatu dhufa jedheera yeroo darbe bara gidiraasa guddaatti galama. Bara gidiraasa guddaa kana keessa immoo qalbii diddiirrachuun hin danda'amu. Waldaa dhaqanii waaqeffachuun hin danda'amu. Hansagadamuu bineensicha, waaqeffamu jawwicha. Bara sana keessa raajiin sobaa kan saati, waan hundumtuu kan saati. Bara sana keessa egaa warra mallatteeffaman warra 144 duwwaatu wangeela lallaba yeroo sana. Namni lallabuu hin danda'u. Waldaa dhaquun hin jiru.
Babiinsaa bara sun bara 66 waan ta'eef baratti maayikiroochiipsiin nama keessa galee yookaan immoo teekinooloojii soofistikeetii ta'e teekinooloojii baay'ee cimaan sammuu namaa to'atu waan ta'eef miliquun hin danda'amu bara sana keessa. Barri anaafati qabnu, barri qalbii diddiirrannu, barri gonfoo sassaabbannus, barri lallabnus, barri faarfannus amma bara keessa jirudha. Cimsee isinitti makana. Kanaaf akka gooftaan Iyyasuus Kiristoos Maatiyuus boqonnaa 24 irratti jedhetti barri dhuma milikkitoonni isaa kana jedhee kaaseedha gooftaan. Bara dhumaa sanatti kanatu ta'a. Jalqaba ciniinsuutti kanatu ta'a. Utuu ciniinsuu hin ga'iin jalqaba ciniinsuutti kanatu ta'a jedheetu gooftaan tokkoon zarezzaree kaayira. Isa kana akkamitti ilaallu gaa milikkitoota bara dhumaa jennee jalqabna. Milikkiti bara dhumaa iddoo sadiitti qoodna. Tokko Israa'eliin kan ilaallatu milikkiti bara dhumaa maanni kan jedhu ilaalla. Ittaanee immoo waldaa keessatti milikkinni bara dhumaa mul'ataa jiru maalii kan jedhudha. Inni sadaffaan waldaa alatti biyya lafaa irratti milikkinni bara dhumaa alaarmii bara dhumaa beeksisaa jiru kun maali kan jedhu isaan kana tarreedhaan ilaalla jechuudha. Egaa Israa'eliin kan ilaallatu gooftaan kan hin dubbate raajonni kan isaan dubbatan Israa'eliin kan ilaallatu bara dhumaa kan akeeku maalidha? Milikkinni bara dhumaa. Tokkoffaan milikkinni bara dhumaa Israa'eliin ilaallatee jiru, biyya Israa'eliin ilaallatee jiru maalli tokkoffaan deebitee ijaaramuu ishee. Deebitee ijaaramuu Israa'el. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 10 deebitee in ijaaramti biyyittiin jedha. Akkasumas Hisqeel boqonnaa 38-39 Googiif Maagoog biyyattii haaraa ijaaramte jedha. Inni kun gara fuulduraatti bal'aa waan ta'eef ni ilaalla. Lola Googiif Maagogii wajjin wal qabatanii garuu milikkinni Israa'el ilaallatu tokko deebi'ee ijaaramuu isheeti. Biyyittiin Israa'el jedhamtu kun si'a baay'ee booji'amti. Akkuma isin beektan bara Musee edda Kaana'aaniin galanii booda Iyyaasuun edda Kaana'aanitti galchee booda gara waggaa 400 walii edda jiraataniiti ammas gooftaan waan Waaqayyoon gaddisiisanii fi dabarsee harka garbummaa Baabiloonitti isaan kenne. Baabiloon keessa waggoota 70 erga turanii booda immoo deebi'anii biyya kakuutti ammas galanii Yihuudoonni muraasni Israa'eloonni muraasi guutummaan Israa'el biyyatti hin deebine yeroo sana babiinsaa Waaqayyoo akka isaan deebi'aniif kakuun galle Israa'eliif handeebi'e Yihuudaadha. Kana xuruutti isinii ibsuuf jecha Israa'elii fi Yihuudaanii bara mooticha Yerobi'aam yookaan immoo ilma Roheebiyaam ilma Solomoon keessa gargar citanii sababa yakka Solomoonii fi Waaqayyoo addaan isaan baase Israa'eloonni qomoon 10 Israa'el yeroo jedhaman qomoon 2 yookaan immoo Leewwotaa wajjin 3 immoo Yihuudaa jedhaman. Isaanis Biniyaamiin, Yihuudaa fi Leewwonni walitti Yihuudoota jedhamu turan. Qomoo warri kaan garuu qomoon 10 warri kaan Israa'el jedhamu turan. Egaa bara sanaa kaasanii adda citan. Warra sana Sooriyaan gaafa boojitee fudhattee deemtu waggaa baay'ee booda amma immoo Yihuudaan booji'ame jechuudha. Kan biyyattaa deebi'u jedhame yeroo sana Waaqayyo kan kakateef Yihuudootaafidha. Yihuudoonni bara Nahimiyaa keessa mandara isaaniitti deebi'anii galaniiru. Israa'eloonni muraasni garuu jara duukaa deebi'an. Egaa edda deebi'aniiti Yihuudoota jedhaman otoo hin taane Israa'elootuma jedhaman isaan. Israa'elootuma jedhaman. Ergasii booddee idda Zerubaabel mana qulqullummaa ijaareetii ammas bara dukkanaatti galama waan ta'eef jarri kun biyyaa bittimmaan ammas gooftaan yeroo dhalatu bara 70 keessa magaalaan Yerusaalem yeroo isheen barbadooftu manni qulqullummaa yeroo diigamu sana amma Israa'elonni booji'aman jechuudha. Waggaa dheeraadhaaf Israa'eloonni biyya isaanii keessa hin turre. Biyya addunyaarra mancaanii faffacaanii jiraachaa turan. Akkuma seenaadhaan beeknu bara Hitler keessa Yihuudoota kan ta'an miliyoona 6 fixe lafarraa isaan fixuudhaaf. Miliyoona 6 Israa'eloota lafarraa fixuudhaaf cabee isaan fixe.
Kanaaf biyya hin qaban turan. Bara waraana addunyaa isa lammaffaa gara dhumaarratti edda waraanichi goolabamee almost waggaa 3 booda bara 1945 waraana addunyaa lammaffaa xumuramee waggaa 3 booda Teedroo Herzl namni jedhamu biyya keenyatti deebinaa tsiyoonizim yookaan ziyoonizim jedheetu namoota Yihudoota kana dadammaqsa. Israa'eloota dadammaqsee biyya jiran hundumaatti gara biyya keessanitti deebi'aa kan jedhu murtiin murtaa'e jechuudha. Egaa yeroo sana Yihudoonni biyya lafaarra jiraatan warri du'arraa hafan sun gara biyya abbaa isaanii durii bakka miidilistii kanatti dacha'an jechuudha. Kanaaf biyya jiraniiti lafa qoqoree lafa duwwaa sana lafa onaa sanatti deebi'anii galan. Akkuma isaan galanii waraana irratti jalqabe egaa Filisxeemonni kun Araboonni kun Gaazaa dabalatee Ijipti dabalatee Iraan Iraaq biyyoonni Joordaan jedhaman biyyi Israa'el hundoofti kanarratti duulan jechuudha. Biyyattii balleessuudhaaf garuu biyyattiin Waaqayyo waan isheen gargaareef jabaattee dhaabattee jara sana mooteetu biyya guddoo taate hundoofte jechuudha. Kanaaf Israa'el kan isheen hundooftee deebitee bara 1949 kun milikkita isa guddaa bara dhumaati. Kan biraan milikkinni Israa'eliin ilaallatu lola Israa'eliin balleessuudhaaf geggeeffame. Lola Israa'eliin balleessuudhaaf geggeeffame. Erga Israa'el deebitee ijaaramtee takkaa lolli irraa dhaabatee hin beekamu irratti olaaltan jechuudha. Amma har'aatti Israa'el lola keessa jirti. Amma yeroo kana Gaazaa barbadeessaa jirtu kanatti Libaanoon rukutaa jirtu kanatti ammayyuu lola keessa jirti. Biyyoonni Arabaa hundumtuu irratti bobba'u jechuudha. Biyyattii qofaa ishee jirtu sana biyyoonni Arabaatti marsanii jiran sun yeroo hundumaa biyyattii balleessuudhaaf biyyattii barbadeessuudhaaf waraana irratti banu isheenis biyya cimtuu biyya jabduudha waan taateef warra kana ofirraa qolatte jechuudha. Yeroo hundumaa lolti bakka lolli ishee irraa dhaabatee hin beeku. Takka kun milikkita bara dhumaa agarsiisa. Sadaffaan milikkinni Israa'eliin ilaallatu kan gooftaan dubbate kan raajonni dubbatan bara dhumaa irratti kan ta'a kan isaan jedhan hadoodummaa Israa'elidha. Hadoodummaa Israa'elidha. Baay'ee kan isin dhibu kuni Israa'el Yesuus Kiristoos qomoo Yihudaa keessaa dhalatee Yoosef sanyii Daawit keessaa dhufe kan immoo sanyii Maariyaam irraatii akka namaatti jechuudha. Akka namaatti qomoo Daawit irraa dhufe isaan keessaa dhalatee isaan keessatti guddate Naazreetitti Yesuus Kiristoos isaaniin luba baasuudhaaf dhufe. Isaan fayyisuudhaaf dhufe. Jara kana gargaaruudhaaf dhufe. Isaan garuu isa isaan bira dhufe isa isaan fayyisuu dhufe kana hin simanne jarre. Israa'eloonni simachuu didan. Hankeenya miti jedhani. Ati masi'ii keenya miti jedhani. Sababiin isaa Yesuus Kiristoos gaafuma dhufe diina keessan jaalladhaa jechaa dhufe. Warra isin ari'ataniif kadhadhaa jechaa dhufe. Ani waaqarraan ergame jechaa dhufe. Isaan mootii isa godhachuu barbaadu mootii lafarraa. Yesuus mootii lafarraa miti mootii waaqarraati malee jedhe. Yohaannis boqonnaa 6 irratti olaaltanii gaafa namni 5,000 biddeen nyaate sana lafa onaa irratti gaafa gooftaan nyaachise sana Yesuus Kiristoosiin qabanii mootii godhachuuf akka isaan abbalan akka isaan mari'atan baree dhiise sokkeedha. Akka isaan mari'atan Yesuusiin qabanii masi'ii godhachuu isaan mootii ijaanuu ba'u. Mootii diina keenya nu lolu. Mootii kolonii warra Roomaa jalaa nu baasu arganne jedhan. Karaa biraa biddeen 5,000 qurxummii 2tu nama 5,000 waan nyaachiseef jarri dhibooftuudha. Otuma waan hojjetiin Yesuus mootii isaanii waan ta'eef boris biddeen 5 qurxummii 2 fudhatanii dhaquu Yesuus isaan nyaachisaa. Jarri harka marattee nyaattee jiraattuu barbaaddi. Karaa biraa immoo Yesuusiin mootii godhatanii akka inni bilisa isaan baasu barbaadu turan. Qabaa warra Roomaa jalaati. Kolonii jalaati. Yesuus immoo diina kee jaalladhu. Isa si ari'atuuf kadhadhu jedhee gaafa dhufe. Kanaaf Israa'eloonni kun keenya miti jedhan. Yesuus inni nuti jenne masi'iin nuti jenne suni kana miti jedhaniitu ofirraa dhiiban Yesuusiin. Atan keenya miti jedhanii fannisan. Atan keenya miti jedhanii ajjeesan. Atan keenya miti jedhanii itti duulan. Kanaaf Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 gara saba dhuunfaasaa dhufe isaan garuu simanne hamma isa simataniif immoo mucaa Waaqayyoo akka ta'aniif
aboo isaaniif kenne jedha. Hamma isa simataniif mucaa waaqayyoo ijoollee waaqayyoo akka isaan ta'an argitanii hin hadoodanii jechuudha. Isaayyaas akkuma dubbate gurra isaaniitiin akkan dhageenye gurri isaanii cuqqaalameera. Ija isaaniitiin akkan agarre iji isaanii junuunsiftameera. Bakka waaqayyootu adoodummaarra kaa'e. Hadoodaniiru jira. Maaliif hadoodarree? Gaafa isaan hadoodan, gaafa isaan simachuu didan anaaf si'i warra ormaatu Yesuusin argate. Yesuus isaan dhiisee gara keenya dhufe jechuudha. Amma gaa qomoon addunyaa maraa hundumtuu diina waaqayyoo warri jedhamaa turre, ormoota warra fagoo warri jedhamaa turre kun gaafa Israa'el hadooddee diddu, gaafa Israa'el hadoodummaan taa'ee Yesuusin balaaleffattu, Yesuus gara keenya dhufee abbaan gara keenyatti ergee nuti ittiin fayyine isaan ammayyuu hin fayyine. Nuti ittiin fayya malee baay'een isaanii hin fayyine isaan. Seera Musee keessa jiru ammayyuu jira. Ammayyuu isaan masii eegaa jiru. Waan isin dinqu tokko isinitti hima. Biyya Israa'el keessatti yeroo dubartii ulfaa argan konkolaataa keessas haa ta'u karaa irratti yeroo dubartii ulfaa argan dhiirri hundumtuu dubartii sanaaf safuu dheedheetu kabaja guddaa kenneefi ka'ee teessisa jedha. Konkolaataa keessatti haa ta'u iddoo hundumaatti jechuudha. Maaliifi tarii masii garaatti baatteetti jedhanii yaadu. Tarii masii garaatti baatteetti dubartiin kun Yesuusin garaatti baatti jedhaniitu shakku ganaa dhufa jedhanii waan eeganiifi dubartiidhaaf safuu qabu. Dubartii ulfaa baay'ee kabaju isaan keessa barbaadaa jiru masiihiin ganaa dhalatanii. Hadoodaniiru jechuudha. Hadoodummaan kun bara dhumaa agarsiisa. Amma gaa Israa'el yoom irribaa dammaqxi yoo jettan immoo ganaa ilaalla isa. Israa'el yoom irribaa dammaqxi? Kan isheen irribaa dammaqxu bara gidiraa isa guddaa keessadha. Bara gidiraa isa guddaa waggaa 7 sana keessa yookaan sabaanyaa subaayee isa Daani'el jedhe 70 Daani'el keessa yeroo bineensichi dhufee mana qulqullummaa keessa barcuma dhaabbatee taa'u, yeroo inni aarsaa hambisu, yeroo inni waan hundumaa hambisee ana waaqeffadhaa jedhu lakkaa masi'ii miti kunii. Masi'iin isa nuti afandifne sanadha. Isa nuti ajjeefnedha lakkaa jedhanii akka nama mucaadhaa boo'utti, akka nama mucaan tokko jedhaa du'ee boo'utti ganaa Yesuusiif boo'u deebi'anii. Ganaa masi'ii isa fannisaniif boo'u jedha. Hadoodummaan gaafa sanarraa ka'a jechuudha. Golgaan hadoodummaa isaan haguuge kun gaafa sana sammuu isaanirraa gaafa baqat jedhee banamu hin boo'u ganaa Yesuusiif. Nutu si ajjeese, nutu fannise, gara keenya dhuftee naan si balaaleffanne jedhanii ganaa Yesuusiif boo'u jedha. Gaafas adoodummaan irraa ka'a. Amma garuu adoodummaa jala jiru isaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kun milikkita bara dhumaati jechuudha. Adoodummaan Israa'el. Kara biraa afuraffaan milikkinni Israa'eliin ilaallatu milikkinni bara dhumaa mana qulqullummaa ijaaruuf qophaa'u isaaniiti. Mana qulqullummaa ijaaruu qophaa'u isaaniiti. Israa'eloonni mana qulqullummaa isa afuraffaa ganaa ijaaru jechuudha. Manni qulqullummaa inni tokkoffaan akkuma isin beektan Solomoontu ijaare. Waaqayyoo Daawitiin mana naa ijaare jedheetu Daawit gaafanni mana qulqullummaa ijaaruudhaaf qophaa'u Waaqayyoo simiti harka keetti dhiigi baay'een dhangala'eera. Kan naaf ijaaru ilma keeti. Isa jilba kee keessaa ba'utu mana naaf ijaara jedhee mitire. Kanaaf Solomoon warqee qulqulluu mukoota soofumaa birbirsa biyya fagootii dhufe sibiila boorrajjii adda addaa gatii guddaa birrii tiriliyoonatti lakkaa'amutti baasee mana qulqullummaa sana ijaare. Manni qulqullummaa Solomoon ijaare sun mana qulqullummaa isa jalqabaati. Mana qulqullummaa jalqabaati. Achi bara Baabiloon keessa warri Baabiloon Nebukadnezar gaafa dhufee Baabilooniin barbadeessu manni qulqullummaa sun gubate. Manni qulqullummaa sun diigame. Mi'i mana qulqullummaa keessa jiru saamame. Manni qulqullummaa Solomoon ijaare yeroo sanaa jechuudha kan barbadaa'e. Egaa waggaa 70 booddee gaafa biyyatti deebi'an Zarubaabel mana qulqullummaa isa lammaffaa ijaare. Waggaa 20 gaafa ni dhama'u Waaqayyo Zarubaabeliin humnaaf aangoodhaan miti jedhamtee Zakkaariyaas keessatti, Caafa Zakkaariyaas keessatti hafuura kootiin malee kan inni jedhee gooftaan. Egaa Zarubaabel mana qulqullummaa lammaffaa ijaare. Akka jedhamutti manni qulqullummaa lammaffaa ijaarame kun baay'ee xiqqoodha. Kan Solomoonii wajjin yeroo madaalu bal'inaanis, guddinaanis, kwaalitiidhaanis baay'ee xiqqoodha. Egaa mana qulqullummaa Zarubaabel ijaare kana keessatti
mootiin tokko dhumarratti mootiin Epifaanii jedhamu tokko booyyee mana qulqullummaatti geessee qalee aarsaa Waaqayyoof dhiyeesse. Iddoo qulqullaa'aa xureesse. Waaqayyootti gadde. Sababiinsaa booyyeen mana qulqullummaa keessa lixuus hin qabdu, aarsaa ta'uus hin qabdu. Seera miti. Seera miti. Na mootiin kun mana qulqullummaa xureesse. Egaa manni qulqullummaa sun utuu hin turiini ammas diigame jechuudha. Ammas manca'e jechuudha. Bara Yesuus Kiristoos lafarra ture keessa Herodoos gaafa Israa'eliin koloneeffate mana qulqullummaa sadaffaa ijaare. Yeroo gooftaatti ilaa dhagaa manni qulqullummaa kun ittiin ijaarame ilaalii akka inni bareedu jennaan gooftaan dhagaan dhagaa irratti nafu jedhee miti ree. Dhagaan dhagaa irratti nafu. Mana qulqullummaa kana jigsaa ani immoo guyyaa sadiitti ijaara gaafa gooftaan jedhaanii tures manni qulqullummaa kun ikkoo gatii guddaan ijaarame waggaa 46 ijaarame ati akkamitti jisiisaa turan miti ree. Manni qulqullummaa sun sadaffaadha. Manni qulqullummaa sun waggaa 46 guutuu ijaarame kwaalitiidhaan kan Zarubaabel irra hin caalaa garuu amma kan Solomoon hin ga'u. Amma kan Solomoon hin ga'u. Manni qulqullummaa Solomoon ijaare sun baay'ee ji'aantiidha beekamaadha. Amma isaa kan ga'u jiru. Herodoos deebisee bal'inni isaas kan Zarubaabel irra kan caalu guddisee ijaareera ture. Kwaalitiis qaba ture garuu kan Solomoon sana hin gitu. Egaa inni immoo bara 70 keessa mooticha Neerootu barbadeessisa. Mootichi Neeroo akkuma gooftaan dhagaan dhagaa irratti nafu jedhe sana manni qulqullummaa sun diigame jiru. Mana qulqullummaa sana gubee barbadeesse mootichi Neeroo kun immoo. Egaa amma masi'ii isa eegaa jiran sanaaf masi'icha san dhufa jedhan sanaafi Israa'el amma mana qulqullummaa ijaaruuf qophaa'aa jirti. Namoonni hedduun akka barreessanitti akka dubbatanitti Israa'el amma qophii hundumaa fixxeetti mana qulqullummaa ijaaruudhaaf. Mana qulqullummaa sana ijaaruudhaaf qophii godhaniiru birriidhaan. Teknooloojiidhaan ogeessitoota injineerota ijaaran dargaggoota baay'ee leenjisaniiru. Luboota achi keessatti aarsaa dhiyeessan hundumaayyuu qopheessaa jiru. Israa'eloonni mana qulqullummaa isaa afuraffaa ijaaruudhaaf mana qulqullummaa amma yoonaatti hin jiru kan isin jiru. Bara Neerooti qabee ammaatti manni qulqullummaa ni ijaaramne Israa'el keessatti. Mana waldaa isa jennu malee mana qulqullummaa inni durii sun hin jiru. Kanaaf amma ijaaruu jedhaa jiru. Qophii guddaarra jiru mana qulqullummaa masiihicha dhufuuf. Yesuus kana dhalatuuf qopheessaa jiru. Egaa mana qulqullummaa sun gaafa ijaaramu bineensichi achitti ol galee ani masiihiidha jedha jechuudha. Ana dhagnitiin eegdan jedheetu waggaa 3 bisaan goyyoomsaa waggaa 3 walakkaa boodadhaa kan isaan aduudummaa jala ba'an. Simiiti kan isaan jedhan jechuudha. Gaafa inni akka masiihii ta'uu didu irratti naqabu. Egaa manni qulqullummaa inni isaan qopheessaa jiran kun akka isaan ijaarreef immoo wanti sadii danqaadha. Wanta sadiitu isaan danqa. Waan isaan rakkisaa jiru. Tokkoffaan iddoon manni itti ijaaramu suni iddoon manni qulqullummaa itti ijaaramu sun har'a maskiida Omar jedhamutu irra dhaabataa jira. Maskiida guddaa kan musliimotaa Israa'el keessa magaalaa Yerusaalem keessa maskiidatu jira. Maskiida Omar jedhamu. Maskiidi kun irra keessaa warqeedhaan golgamaadha. Maskiida baay'ee gatii guddaan itti ba'eera. Maskiida guddaadha. Musliimoonni iddoo kana iddoo baay'ee barbaachisaa turetu. Kunis Muhammad yeroo hafuuraan butamee fooniin butamee isaa hin eeramu garuu gaangee isaa boraa'ee kan jedhamtu yeroo yaabbatee achirratti barraree jedhu achirratti boraaqiin kun akkamitti akka ta'e hin beeknu garuu achirra dhaabateetu sagadee deebi'ee iddoo biraatti dhaqee gara makkaatiin itti fakkaata. Akkas jedhee dubbateera. Iddoo sanarra dhaabateedha. Iddoon sun Muhammadii wajjin rileeshinii guddaa waan qabuuf jedhanii Israa'eloonni naannoo musliimonni yeroo Israa'eloonni achi godaanan sana qabataniiru iddoo sana. Iddoo sanatti maskiida ijaaraniiru. Seenaa guddaadha isaaniif. Yoo ilaaltan immoo Israa'elootaaf immoo iddoo seenaa ajaa'ibaati. Tokkoffaan iddoon sun gaara Mooriyaadha. Gaara Mooriyaa iddootti Abrahaam Yisihaaqiin qaluudhaaf aarsaa dhiyeessedha. Gaara Mooriyaa kana irratti kan Solomoon mana qulqullummaa jalqabaa ijaare. Zarubaabel mana achumatti ijaare. Argitanii Herodoos mana achitti ijaaree jennaan manichi kan inni gubate. Manni qulqullummaa iddoo biraatti ijaaramuu hin danda'u achi malee. Akkaataa akka kuumuufaa istoorikaalii gaafa laaltan. Iddoon sun Israa'eliif iddoo baay'ee ishuu guddaadha. Musliimotaaf iddoo ishuu guddaadha. Egaa maskiida sana diiganii ijaaruudhaaf
Musliimoonni ijji isaanii iddoo sana jira. Dhiisuudhaaf iddoo biraatti ijaaruu hin danda'an. Tokko danqaa guddaan isa kanadha. Lolli guddaan Israa'eel Musliima gidduutti ka'u gara boodaatti Araboota gidduutti ka'u isa kanaan iddoo kanatti jechuudha. Baay'ee iddoo influential eriyaadha. Iddootti. Kanaaf iddoon kun danqaa isaanii taateetti jechuudha. Tan biraan taabonni Musee baduu isaati. Taabonni erga Israa'eloonni Baabiloonitti godaananii deebi'anii Nebukadnezar mana qulqullummaa balleesseetii waa'ee taabotaan argitan. Waa'ee taabotaan argitan. Ermiyaas immoo deebitanii yaadattanii jedheera. Deebitanii yaadattanii waa'ee taabotaa jedheera. Macaafni qulqulluunis laphee keenyatti caafame jedhame ture. Caafanii dhagaarraa sun hin jiru jedhame ture. Amantaa Ortodoksii ergaan qaba. Taabonni Israa'el keessa hin jiru. Taabota Musee dhufeetu Tigraayitti argame jedhanii sobadha. Taabonni Musee Israa'eluu barbaadee dhabe. Israa'eloonni yoo barbaadee dhaban boojuu booddee biyya Itoophiyaa karaa lafa jalaa dhufee ta'e eessaan akka dhufe hin beeknu malee. Inni sobadha. Taabonni kuni muka irratti caafame seera Waaqayyootu. Dhagaa irratti caafame seera Waaqayyootu. Amma immoo Yesuus Kiristoos caaffata laphee keenya keetti caafamu ta'ee dhufe. Seerri Yesuus Kiristoosiin nu ta'ee dhufe. Kanaaf amma dhagaa baachuun isin hin barbaachisu. Muka baachuun isin hin barbaachisu. Yesuus Kiristoos ofii isaatii ga'aadha. Israa'eluun nuti waa'ee taabotaa mataa dhukkubsataa jiru. Mana qulqullummaa ijaaruudhaaf kan isaan barbaachisu taabotadha. Taabonni immoo hin jiru. Taabota sana kalaquu immoo hin danda'an. Inni kun hampeer godheedhaan danqaa guddaatti ta'eera isaaniitti. Biyya Itoophiyaatti namni fayyuma muka soofee taabonni asitti bu'ee achitti bu'ee jiru miti inni sobadha. Soba adiidhaan dhiisaa. Ofiin goyoomsinaa namas hin goyoomsinaa qeesonni luboonni. Taabonni Israa'eluu dhabee rakkataa jira. Warri seera Musee fudhatan dhabanii rakkataa jiru. Mukarraa kalaqxanii fayya namarra rakkisinaa. Bara araaraa kee jira. Bara taabota baatan kee hin jiru. Israa'el Yesuusiin hin simanneef kan isheen taabota barbaaddu. Ati immoo Yesuusiin beekta taanaan kan dingil Maariyaamii walladee jetta taanaan taaboti isin barbaachisu. Raasuu Yesuus taabota nu. Inni mataan isaa Yesuus taabota keenyadha. Macaafadha inni. Sagalee Waaqayyootiin inni sagalee Waaqayyoo caafata lubbuu qabudha Yesuus ofii isaatii ga'aadha. Ga'aadha. Galanni Waaqayyoo dhaabatu. Kanaaf bidiruun kakuu yookaan taabonni baduun suni danqaa guddaadha akka mana qulqullummaan hojjennee fi ijaarree fi inni sadaffaan goromsa aarsaadhaaf ta'u yeroo sana diimtuu qulqulluu ta'uu qabdi jedha akka seera isaaniitti. Kanaaf diimtuu qulqulluu kan argachuudhaaf diqoolomsaa akka jiran diqaalomsuu akka jalqaban quban qabaa. Kanaaf egaa mana qulqullummaa Israa'el keessatti hojjechuudhaaf inni kun danqaadha jechuudha. Walumaa galatti milikitii bara dhumaa Israa'eliin ilaallatu isaan kana jechuudha. Yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, yaa isa na dhaggeeffattu milikinni gooftaan jedhe, milikinni raajoonni jedhan hundumtuu ta'aa jira. Already ta'aa jira. Mana qulqullummaa ijaaruu, mana qulqullummaatti iddoo qulqullaa sana dhaqee xureessa Yesuus jedheera. 24 Daani'elis dubbateera. Bineensichi yeroo dhufu iddoo mana qulqullummaa sana xureessaa jedhe. Taa'umsa keessa dhaabbatan gooftaan jedhe sun taa'eera. Mana qulqullummaa ijaaruuf jechaa jiru isaan isa dhumaa. Israa'el isa dhumaa, isa xumuraa jechuudha. Bineensichaa mana qulqullummaa ijaaruudhaaf qophaa'aa jirti ishee. Dhumaa dhiira dubbiin. Dubbiin macaafni dubbate garuma dhumaatti dhufaa jiru hundisaa goo ilaalta. Yeroo nutti akka maraatu iyyinee walitti lallabnu ammadha. Amma yeroo itti nyaattan dhaalta jennu miti dhugaa. Amma yeroo itti sagalee macal jedhee sagalee shirooppii walitti lallabnu miti. Milikinni ta'ee dhumaa jira. Milikinni gooftaan jedhe hundumtuu tokko tokkoon ganaa laalla. Tokko tokkoo waan gooftaan jedhe xumuramaa jiru. Gara dhumaatti dhufaa jiru. Kanaaf milikinnoo dhufee inni gooftaan jedhe yoo ta'e maal tafe jettee rafta'e maal tafe jettee biyya lafaatti michoomtee rakkaatta. Amma koo yeroo itti qalbii jijjiirrannu, yeroo itti wal deebisnu, yeroo itti mootummaa waaqaaf ol qopheessinu dhamma. Malee yeroo dagatamu miti, yeroo rafamus miti. Yaa obboleessa koo, obboleessa kee ittiin jajjabeessi.
Ergaa kana subscribe godhi namoonni baay'een akka argataniif. Share naa godhi. Namootaan naa gahi. Lallabi waa'ee bara dhumaa. Faarfadhu waa'ee bara dhumaa. Namoota gorsi waa'ee bara dhumaa. Waaqayyo gooftaan si haa gargaaru. Maqaa Yesuusiin. Yaa gooftaa si haa galatu. Nama kana waan gargaartuuf ulfaadhu. Maqaa gooftaa Yesuusii yeroo hundumaa qophaa'e akkas eeggatu isa gargaari. Dhiiga holichaatiin. Ameen.